أكايا دافا لاتنا جلام فرنه دنيا تكن قبو وجيبك النبو أمرتي وانجتي برجزا في النبو في موجة شورا هاي سيتنا برات حفتة تجرح والله لكوس سيتا ببليان كيا صباح في الليل متتنو ما حقيقة ربي الأول لكوس إسيك هبي علاتي سنرة بالرسالة كيسون هند دعوات جشورا كان أما يسيني بيكيسة تنا بالبلتة أنا يوسا نت سيفي هنقوني يسينا بالبلتة جرتي بقى وفي فيوك أما اللي مشابر على التيتيننا بتانا عن جتشي أنا اللي ججبات الجراجة لأني جتشورا قمده ولين هاسوني نموت هدوتنا رتب بالبلو تريروسا نتجتشورا من يالات تريمتي من يالاتي به هتشمانين أنا ما سوكت لبيسينا قاسي يسنا هندي بفني ربي وانا مافكني نمرا فدتا of dura ko famite wan dabre siadata basabu sanun gaitara dabarfata enyono asina fu kambira dalata. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا أردفتوتا عمو فري فعملي بقى جرات ربين ساعتي كان نسين جاي أنا هاجرات دو بقى جرات تنسين جدا ورني أسأنا خنماتنا تهتني اللي أنا أدوف بقى نجان دفتني إسنين دفتني اللي نجا ونتي دفتني اللي كنجا هاتوني سنين جدا قبلين كيا هدو مسي سنجالتي فدا سنين جدا يا دقا غاري ناقو دودا أكسم اللي جتشودا كان يموت جو بلين كيا نعرف حتى نشرنا وجو في أكسم اللي جتشودا نموتا هرايتنا أفيرو في كومنتي لايكي بقى واحد نجد بيستني ربي سن حاجة بيسوني سنين جدا بارك الله فيكم قرصة سنة قرصة تاني لو بلين كيا تجلت جتشودا نين فددا maaliif namni jechuudha gaa waan tokko eeganamaan gahe wanta sanillee fudhatuun isaa dirqama jechuudha gootumaan gootuttis fudhachuu baatu waan keessaa tafuuf wahii waanuma muraasallee tafu jechuudha keessaa funaannatuun dirqama isiniin jedha viidiyoo isin dura jechuudha kaasatan waa'ee ala hin deemaa irratti ni dubbadhee hedduun keessan naan loltanii hedduun keessan immoo jechuudha haadha malee guddachuun hedduu takka ulfaataa ilmaan tanii haadha malee hin guddatini eega rabbiin immoo tuyyuu jechuudha cinqii guddoo san keessa iyyuu si baasee tun immoo salphaadha jettan dhugaa keessaniin isiniin jedha wallaanillee haga tokko anumatti dhagahamee jennaan yaada akkasii fide malee jechuudha nattis toleeti miti jechuudha maaliifi lama biraa deemu miti takka biraa deemu nun ulfaata immoo rabbiin inshaallah amrii hundaanallee haalaaffisuun isiniin jedha isin immoo guddisee isin galateeffadha yaada keessanillee hundumaayyuu nan fudhadhaan isiniin jedha yoo viidiyootiin samuunii gadhiisaa ture yeroofillee hin jiraatin waan tokko tokko imanaa beeytan jedhee abdii qaba ka sababa naa gaafatuu barbaadan immoo gara keessatiin isinitti himaa koottaan isiniin jedha har'aan tana maal isiniin jechuu dhufe beeytan obboleeyyan kiyya silaa akkasinnaan jettanitti guyyaa guyyaanillee gadhiisanallee baay'ee takka dasna jedha garuu natti hin tolle sanumaa fi naa beekan isiniin jedha yeroo hunda bakka dhufe anillee waa'ee rakkinaa yaada yaaddoo qofa isinitti haasa'uu hin fedhu bi'ibnillaahi ilkariim hojiitti hin deebi'aa isiniin jedha warri immoo reef kana seenaa jiraattanii viidiyoo jala gabbuutanii yoo laaltan jechuudha chaanaaluma kana jala jechuudha viidiyoo bakka ani profaayilii irra seentanii viidiyoo irra yoo seentanii ol ooftanii in argitan jedhee abdii qaba jechuudha asin dura ofillee suuqii qaba mana meeshaa jechuudha akkasumallee immoo kaachi keessa hin jirre namaallee bitee geessaa ture jechuudha ka barbaadan dhuftanii narraa fudhattanii ammallee jechuudha kan innaa geessi jettanillee ilaa haga manaatitti isinii geessuu turre jechuudha duraanillee ka geessaa ture anaa miti abbaa mana kiyyaati ammallee isinii geessinaa isiniin jedha sanumatti deebi'uu fi warroonni meeshaa jechuu barbaadan jechuu obboleeyyan kiyya meeshaa aadaa tahee meeshaa mana keessaa guutumatti firneecharii tahee jechuudha obboleeyyan kiyya kanuma barbaadan kamuyyuu isinii hojjechuuf qophiidha isinii geessuufillee qophiidha ka dhuftanii nurraa fudhattanillee uummata akka rakkoo hin qabu isiniin jedha maaliifi namni fayyaa qabu namni harkaa luka qabu baqaasumarra taa'ee mukkuree tahee yaaduma yaaddoo haasa'uu qofa osoo hin taane
wanna takka laan takka nama cufatte namni tabahuun barbaadachuun dirqama isaati mire immoo namni yoo tattaafateetiniin jabaatee dayfa ofiitiin obboleen kee dayfa ofii xururratee jechuudha. Keessaa rakkoo kamuu ciniinnatee keessaa bahe namni sunillee nama tahee jajjabaatee argama akkasumallee ofitti amanamummayyuu akkasitti argata jechuudha. Maaliif kanaaf isiniin jedha obboleeyyan kiyya anillee mootiyyuu jechuudha akkana isiniin jechuu barbaadee akkasii warroonni immoo jechuudha meeshaa ajajachuu barbaadanii lakkoofsa hiyya asin durallee asirrallee hin jira ammallee isinitti himaa duwwaa 9 argachuu dandeettanii himoo waatsaappii teelegiraamii fi bilbilallee na argattaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan biraa birrii naa kennaan na gargaara isiniin hin jedhu du'aayii keessanii fi kammoo ofii ajajachuu barbaadan ofii keessanii ajajadha kan immoo kunniin obboleeyyan teessanii viidiyoo kiyya kana sheer gochuudhaan kanumaan na gargaaraanillee hojjedhee dayfa kiyyarraa argachuun barbaadan isiniin jedha. Dhugaa rabbiitti obboleeyyan tiyyaa'anii waa baay'ee dubbachuullee sila inuma barbaada garuu hin danda'u rabbiin immoo waan ofii jaallate isinii haa ta'u waa baay'ee naa taataniin isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa kanaan wanni isin immoo xiyyoo naa gochuu qabdan isa kanaan isiniin jedha. Isa kanaan haga dandeettii teessaniitiin haga humna keessaniitiin jechuudha. Warroonni meeshaa aadaa barbaadanillee hedduu takka meeshaa dakas illee dakas jechuun katamallee jechuudha. Yookaan amadee bakka meeshaan aadaa gurguddinaan itti argamullee gatii isallee hin beeka akkasitti hojjetanillee hundumaa addaan baasee beeka addaan baasellee isinitti agarsiisa isinitti illee hin hima jechuudha. Obboleettiin teennaa Habiiban obboleettiin teenna ta'an irraan meeshaa hojjechiisaa ture tanuma rabbii jecha qabadhe garuu hojii beesiitiif jecha namoota hojjechiisaa fi ture hundaayyuu isimarraa hojjechiiseen jechuudha. Warroonni hojjechiisee fi jiru jechuudha. Hatta yoo makoomillee hin jiraate as jalatti dubbatuu hin dandeettani meeshaa hedduu takka xankaarradha hedduu meeshaa bareedaadha. Haga namaatitti sila ilmi namaa kun obboleeyyan kiyya har'a akkana jira malee bor akka bira jira. Manni bareeda jedhanii itti galanillee har'a akkana jira malee bor akka bira jira. Oo rabbiin balleessee bade malee hamtuu takka hin qabuufin isiniin jedhe. Akkasii kanallee warri ajajachuu barbaadan koottaa isiniin jedha. Ammallee uffatallee jechuudha obboleeyyan kiyya. Faashina garaagaraatiin dhufee uffannillee warri maatii keessan sabiraayisii godhuu barbaadan warri akkasumallee jechuudha. Kaasatan yeroo achi dhuftan uffanni achii finnu salvaaja fakkaataa. Ammoo tuyyuu ka biyya kennaa wayya jettan homa kamiinuyyuu jechuudha. Ajaja keessan gootuudhaaf qophiidha. Obboleeyyan tiyya akkasii duraanuyyuu na jajjabeessaa turtan jajjabinna ofii rabbi isinii haa kennu. Amma immoo karaa kanaan koottan isiniin jedha. Maaliif namni mee obboleeyyan kiyyaa dhugaa yaadni kun sirrii moo sirrii miti ka jedhu jechuudha. Ana akka kiyyatti silaanaa taate wallaahi ciniinnadhee jechuudha. Nama achi fagoo osoo hin taane osoo namu manatti dhiyaatu rakkisuu baadhee maatii makiyyaayyuu yookaan namuma bakka itti gaafatamummaan irraa qabu rakkisuu baadhee ofii yaa'uuf danda'e hedduu takka natti tola jechuudha. Maaliif akka hedduu takka qalbiin nafaan isin cabaa jirtu waan beekuufin kalaasii akkana isiniin jedhaa jira isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Anillee bakka yeroo hundi isin rakkisurra isin yaaddessirra waan garaagaraa isiniin jedhee as kanatti deebi'uu fi isiniin jedha. Akkasumallee obboleettii teenya takka jechuudha. Biyyi isii diisiisi meeshaan irraa ajajatte yeroo san ajajattee osoo hin xumurin hospitaala seene jechuudha. Meeshaa isii immoo fudhattee jirti isilleen osoo maan achi jiru galtee nallee bilbilatti turte egaa biyya galteellee diisiisin egaa geetteellee naa bilbiltee jirti. Garuu ammaaf immoo jechuudha hayxisii tana biratti haftetu jira. Wallaahi lakkoofsa si dhabe obboleeyyan kiyya. Sobaafillee miti tanuma haqiiqa rabbi awwala lakkoofsi isii ka biyya alaati sanirratti barreessaa dhageessuun hin dhaabate jechuudha. Kana amma isiin biyya keessaa ittiin naa bilbilte ani yoo sanitti seefii hin goone isiin naa bilbiltee jirti bakka ofiifuyyuu ammallee meeshaa biraa laalteetiin naa bittaa naan jettee ishii anillee jajjabaataa jira jedheeni jechuudha. Eeguma dahee waliin haasofne namoota hedduutu narratti bilbiluu ture yeroo sanitti jechuudha. Mana yaalatti ture miti mana yaalatii bahe achumaaniin anamma soqee dhabe isiin agasii as naa hin deebifne ani isii hin agarre hayxi immoo haqa jechuudha.
obboleeyyan kiyya yookaan harkaa dhabeenaa dhiisi yookaan immoo akkana waa wahii walitti himtu bareeda miree hayxisii tana bira jirtutu jira. Asumaan obboleettii tiyya yoo akka tasaa taateen argaa jiraatte biyyatti galtee jirti siin jechuudha dhiisiisin jirti. Wayi soqee argaaree silaa biyyuma takkaa keessa akkasumallee maati maayyuu yookaan jechuudha. Kanaafi haqa kee kana madee jiru meeshaa fudhattee jirti siin guutumaan guututti isillee muddamaanii gaafa san gaafni siin fudhattee harbaa moo lakki jidduu lammaffooti sargiin kamsaadhaan han jette isilleen ani mustashfaa mana yaala jira jechuudha hospitaala jira herreega hin goone meeshaa kiyyallee itti taruka isilleen atti hafu herreega gootaaf jedheeni siistaritti birri hagisiin na biraa qabdu ergee akkasumallee meeshaa guutuu itti ergee meeshaa kenniifi jedheen jechuudha maaliif yeroo sanitti osoo achilleen hafee anillee hin beeku shakkii qaba jechuudha eegas isilleen ishii uummata akka rakkoo hin qabu akkana jedheen itti millee silaanuu bakka waa hedduunaan jette wallahi sittuu hin dhufa garuu immoo muddabarra jira sargiirra jira naan jette gaafa sanitti rabbiin barakaa isitti haa godhu immootiyyuu birriin takkallee obboleeyyan kiyya qabdii nama hin ciibsitu jechuudha hayti nama. Akkasii yoo na argaa jiraatte koottu haqa keenyarraa fudhu yookaan immoo meeshama barbaadde sanuyyuu bitee sii ergaa namatti sii ergaan siin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya kana caalaa isinitti dheeressuu hin barbaadu. Viidiyoo kiyya baarakallahu fiikum laayik sheer gochuudhaan koomentii yaada babbareedas ta'u qeeqa babbareedas ta'u uumadas isin jedhe taasisan isiniin jedha. Warroonni duraan maatii kiyya taatan galatooma kaganaa reef maatii kiyya taatan illee anaa dhufu immootiyyuu laayikii godha obboleeyyan kiyya isin hin miidhu laayikiin yeroo baay'ee laayikii tanan kadhadha laayikiin akka yaada faallaatiin jalaan fudhanne duniyaa takkan qabu achi bakka nabu umarti waan hojjete burjesaa ofii nabu nan deddeebi'ee si yaadachiisu. Rabbii waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabrees yaadata baasaa buusaan hungaita.